إسرائيل هوغانا هارا حماس يحيى سنوار أجيسين جرجتون إبسا كنتيم ميديا لن إسرائيل قباسي سانتين يحيى سنوار قزام إدو جباليا جرمورتيم هلالله إسرائيل راوتين أجيفا ميجرا جراني جروم قروا ماسي في مقاموني هريرو قباتن إما كنرتي وان جرانين قبن إسرائيل سندرس أججا أولانا برغيدي القسام محمد الضيف أجيسين جرجتون قباسا يرويد دوارم سيتي باسا ترونيشيم كيادة تميوتوم حماس قندالي أولانا ورانا إسام لبون جراچو مركني سونيسام يادة تمام قباسا بلا إما كنرتي كندفني يعني جرام ترتين كيسن هجت أمورات نفاناتهم إيران هللا دانغا قلنسا إسرائيل أبسي سينوم فرچون دندا جچون عادتيم مومچ منسر إسرائيل بنيامين نتانياون قام إيران تركان في هللا رتي فرطمو كمركني سنيوتوم وراني ورقسا إسلاما إيران أموم هللا كنرام أكوف قصتو جچون أكيكچيسا كنن لولا ورانا إيراني في إسرائيل رتيم قباسا مدين غراغرام قبن نجرام أنصار الله الهوتين هللا أمريكا في ديبي ورانا كنوم عادتي جرام قبي كنيام لايك gochuun jalqabana firra kenyam yeroo maraatim yoya shamar kafuni kabajamtoota dhaggeeffattoota kenyam kun Oromiyaa 24 Newsdam odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaam kan baagiddu galeessaa dabalatii kan gaafa Afrikaa balanan qindeessinee kan isin biraan geenyutam kenneen chaanala YouTube keenyaa faarataatan subscribe gochuun maatii keenyatam qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinam odeeffannoolee wayitaawaa onkoloolessaa 17 2024 kan guyyaa har'aa waliin turtii gaarii إسرائيل هوغانا هاراماس يحيى سنوار أجيسين جرجتون إبسا كنتيم ميديا لن إسرائيل قباسي سانتين يحيى سنوار قزام إدو جباليا جرمورتيم هلالله إسرائيل راوتين أجيفا ميجرا جراني جروم قروا ماسي فيك أمونيا ريرو قبن إما كنرتيم وان جرانين قبن إسرائيل سندرس أججا أولانا برغيدي القسام محمد الضيف أجيسين جرجتون قباسام هيرو هدوارم سيتي باسا ترونيشيم كيادة تميوتوم حماس قندالي أولانا ورانا إسالوبون جراچوم mirkanii sunisam ni yaadatamam lolli waraanaa baagiddu galeessam tarkaanfii saafii dinqisiisaa Hamaas daguun Israa'el irratti fudhateen kan jalqabeem lolichim waggaa tokko lakkoofsisee jiram haleellaa Hamaasin namoonni nagaa 1200 najala ajjeefamanii jiru kan jettu Israa'el baatilee darban keessaa hoogganaa biiroo siyaasaa Hamaas tokkom ajjeesuun ishee dhagaamem hoogganaa biiroo siyaasaa dhaabichaa kan turan gamiisii qabsaa'otaa Falasxiin Ismaa'il Haniyaan gala guddittiin Iraan kan taatem Teheraan keessatti erga wareegaman boodam kureen giddugala Hamaas bakka isaa buusuun gameessaa Yahyaa Sinwaariin hoogganaa taasisuun filachuun isaanii yaadatamam haleellaa tasaam Hamaas Israa'el irratti fudhateem yaada dhiyeessuun kan qindeesseefim opereeshinichaam hoogganaa turuun isaa kan amanamu Yahyaa Sinwaaridhaam akka gabaasan miidiyaa Israa'el irraa ba'aa jiran akeekanittiin Yahyaa Sinwaar konyaa gazaam naannoo Jabaaliyaa jedhamuttiin haleellaa raawwatameen ajjeefamee jira kan jedhu yoo ta'u waraanni Israa'el dhimma kana qulqulleessuuf sakattaa taasisaa jiraachuun beeksisuu isaaniim Reuters gabaasee jira. Hamaas gama isaatiin Yahyaa Sinwaar ajjeefamee jira kan jedhu gabaasa miidiyaaleen Israa'el farsaa jiran kanaaf deebii kenne kan hin qabne yoo ta'u namni jabaam Israa'elotaa biratti waa'een isaa ol kaafamee sodaatamu Yahyaa Sinwaar afaan Israa'elotaa Hebroo haalaan baratee waan jiruuf sochiifim adeemsa Israa'elotaa tokkoon akka beekum isa taasisee jiram namni callisaadha jedhamu Yahyaa Sinwaar lola waraanaa Hamaas geggeessaa jirum holqa Gazaa keessa taa'uun hoogganaa jiraachuun isaa ni himamam Iraan haleellaa daangaa qilleensaa Israa'el cabsee seenuu fudhachuun danda'a jechuun adattiin muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun aggaammi Iraan tarkaanfii haleellaa irratti fudhatamu kan mirkaneessan yoo ta'u waraanni warraaqsa Islaamaa Iraan ammoo haleellaa kanarraa akka of qusattu jechuun akeekachiisee jiram ajajaan olaanaa waraanaa warraaqsa Islaamaa Iraan Hussein Salaamin guyyaa har'aa foddaa TV biyyaalessa Iraan ibsa kennaniin yeroo kamittillee tarkaanfii haleellaa kan nurratti fudhatan yoo ta'e nutis tarkaanfii haleellaa wal fakkaataa haalan laalessaa ta'e isin irratti fudhanna jechuun dhaadhatee jiram ajajaan waraanichaa kun misaayilonni Teheraan daangaa qilleensaa Israa'el cabsanii seenuuf ga'umsanii qabaatu jechuun kan beeksisan yoo ta'u akeekachiisiin ulfaataa kallattiin ajajaa waraanaa warraaqsa Islaamaa Iraan irraa kenname kun yeroo Israa'el tarkaanfii haleellaa fudhachuuf haalduree maraa xumurtee jirtuttidha. ABC News maddeen Israa'el waabeffachuun gabaasa qodeen muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun
Akkam Iiraan humnoota waraanaa Israa'eliin haleelamuuf qophaa'an irratti wixinee qophaa'im mirkaneessanii kan jiran yoo ta'u, Iraanis qophii ishee maraa xumuruu ishee beeksisuun addunyaan siyaa'inaan akka hordofu taasisanii jiru. Tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el fudhachuuf qophoofte kanaam daangaa qilleensaa isaanii akka hin eeyyamneef biyyoonni galoo galaanaam Arabaam akeekkachiisa Iraan fudhatan Qatar, Saudi Arabiyaam, Sooriyaam, Iraaqii fi Yordaanos yoo ta'an, amma ministeerri ajaalaa Iraan Abbaas Araghchiin daawwii hojii isaatiin biyya Masrii qaqqabee jiraachuun isaa beekamee jira. Ministeerichi pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin marii bal'aa kan taasisan yoo ta'u, Kaayiroon lolli waraanaa Iraanii fi Israa'el gara lola kallattii naannawaa sanaatti akka hin ceeneef xiyyeeffannoon ni barbaachisa jechuu ishee Reuters gabaasee jira. Israa'el irratti tarkaanfii haaloo baannaa waan hin oolledha jechuun kan adattu Iraan hariiroo dippiloomaasii bal'aa biyyoota naannawaa sanaa waliin uummatee daangaa qilleensaa ishee cufattee qophii hundaa taasisuu ishee beeksistee jirti. Jettileen Israa'el guyyaadhaa magaalaa qarqara galaana Sooriyaa taateem Latakiyaam yoo haleelan Ameerikaan ammoo daannoo kuusaa meeshaalee waraanaa Ansaarullah al-Huutii haleeluu beeksistee jirti. Israa'el fi michoonni ishee hidhattoota deeggartoota Iraan ta'an irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachaa kan jiran yoo ta'u, kun ammoo waldhabdee naannawaa sanaa daran ammeessee itti fufee jira. Raashiyaan gama isheetiin Israa'el wiirtuu gabbisaa niwukilaraa Iraaniin haleeluuf hin yaadin jechuun akeekkachiistee jirti. Akeekkachiisi Raashiyaa kun kan dhaga'ame gabaasa miidiyaan biyyaalessaa biyyattii ittaanaa ministeera ajaalaa Raashiyaa waabeffachuun yoo ta'u, kun ammoo Israa'el yeroo dheeraaf dhaadachaa kan turte wiirtuu gabbisaa niwukilaraa Iraan haleeluu ni malti tilmaamni jedhamu jiraachuu isaatiinidha. Ministeerichi ibsa isaatiin irra deddeebiin akeekkachiisnee jirra. Ammas akeekkachiisuu itti fufnaam Israa'el wiirtuu gabbisaa niwukilaraa Iraanii fi bu'uuraalee misoomaa niwukilaraa Iraan irratti xiyyeeffachuun malti tilmaama jedhu qabna. Kun tarkaanfii balaafamaadha jechuun akeekkachiisanii jiru. Maddeen oduu mootummaa Raashiyaa ittaanaa ministeera ajaalaa Raashiyaa kana waabeffachuun gabaasa qoodaniin muddamni waraanaa naannawaa sanaa sadarkaa kamirrallee yookiin hariiroo michummaa Iraan faana qabnu tasuma addaan kutuu hin dandeenyu jedhanii jiru. Raashiyaan lola waraanaa Yuukireen erga jalqabee kaasee Riippaabilika Islaamaa Iraan faana hariiroo michummaa qabdu jabeessuuf waliigaltee garaagaraa mallatteessuuf qophiirra jiraachuun ni beekama. Ansaarullah al-Huutiin haleellaa Ameerikaaf deebii waraanaa nan kenna jechuun dhaadateem lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa hidhattoota naannawaa sanaa bal'inaan hirmaachisee itti fufee kan jiru yoo ta'u, waraanni Israa'el Hamaasiin cinatti Hizbullaa Liibaanos faanaam lola lafoo fi qilleensaatti seenuun aarsaa kafalaatii jira. Ansaarullah al-Huutiin ammoo deeggarsa Falasxiinii fi Liibaanosiif Israa'el irratti haleellaa qilleensarraa gaggeessaa jiraachuun isaanii ni beekama. Ansaarullah al-Huutiin dabalataan deeggartuu Israa'elidha kan jedhamtu Ameerikaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u, guyyaadhaa humni waraanaa Ameerikaa haleellaa qilleensarraan buufataalee waraanaa Huutii irratti raawwateen haaloo isaa baachuuf yaalee jira. Haleellaa kana hordofuun Huutiin Yaman ibsa kennaniin Ameerikaa irratti tarkaanfii haaloo baannaa akka fudhatu dhaadatee jira. Gareen biyya Riippaabilika Islaamaa Iraaniin deeggaramu Huutiittiin hoogganaa biiroo siyaasaa kan ta'e haleellaa kanaaf tarkaanfii haaloo baannaa Ameerikaa irratti akka fudhatan dhaadachuu isaanii AFP'n gabaasee jira. Haleellaa boombii Israa'eliin buufataalee waraanaa Huutii Yaman irratti raawwatameen gaagaamaa mudatee irratti gareen lamaanuu ibsa kennan kan hin qabne yoo ta'u, Ameerikaan garuu gama isheetiin gaagaamaa haleellaa kanaan mudatee bu'aa isaa beekuuf qo'annoo bal'aa taasisaa jiraachuun ifoomsitee jirti. Ansaarullah al-Huutiin turtii waggaa tokko ta'uuf galaana diimaarraa dooniilee socho'an irratti xiyyeeffachuun haleellaa bal'aa taasiseen daandii daldalaa kallattii sanaa taphaala taasisee kan jiru yoo ta'u, keessattuu dooniilee Israa'elii fi Ameerikaa waliin hariiroo qaban jedhu irratti haleellaa ulfaataa raawwachaa turuun isaa ni yaadatama. Hidhattoonni Yaman Ansaarullah al-Huutiin galaana diimaarraa qaxxaamuraa kan turan dooniilee Israa'el waliin hidhata qaban irratti xiyyeeffachuun waggaa kanaam haleellaa 100 ol gaggeessanii kan jiran yoo ta'u, kun isaa immoo erga lolli waraanaa Gazzaa jalqabeedha. Ministeerri Hajaalaa Iraan Abbaas Araghchiin dheengaddaa dubbii himaa Ansaarullah al-Huutii waliin marii tolfachuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u, hidhattoonni Huutii Yaman kunneen erga lolli Gazzaa jalqabeem galaana diimaarra socho'aa kan turan dooniilee 100tti dhiyaatan haleeluun dooniilee lama bishaan nyaachisanii garii ammoo booji'anii turuun isaanii ni yaadatama. Warraaqsa Falasxiin finiinsuun antummaa Falasxiinotaaf qabnu mul'isuuf tarkaanfii keenya bal'inaan itti fufnaa kan jedhan gareen hidhattoota Ansaarullah al-Huutiin dooniilee irratti haleellaa misaayilaa fi drooniin raawwataniin kallattii imala dooniilee daldalaa jijjiirsisuun dhiibbaa taasisuu kan danda'anidha. Ameerikaan guyyaarraa jeettii waraanaa isheetiin boombii B2 jedhamu fayyadamuun Yamaniin haleeluun ishee ni yaadatama.
Ameerikaan boombarii B2 ispaartii ishee kan isheen ol keesseef diinota ishee haala namootaan ittiin aleeluuf yoo ta'u, boombii balaafamaa kanaan Yemeniin barbadeessuuf fayyadamuun ishee ijoo waltajjii addunyaa ture. Yemenoonni gareen hidhattoota Ansaarullah al-Huutiin obboleewwan isaanii Falasxiinotaa cinaa hiriiruun lola waraanaa kanarratti hirmaannaa isaanii taasisaa kan jiran yoo ta'u, karaanis Israa'el irratti kasaaraa diinagdee olaanaa qaqqabsiisuun kaayyoo isaanii milkeessaniiti jiru. Boombareen guyyaadhaa Ameerikaan fayyadamtee biituun akka addunyaa keenyaatti boombii jiran mara keessatti haalaan qaalii yoo ta'u, Ameerikaan boombii balaafamaa kanaan biyya kamiifillee gurguruuf fedhii hin qabdu. Boombii kana balaliisuuf Ameerikaan sa'aatii tokkotti $135 kan ishee gaafatu yoo ta'u, aarsaa haga kana kafaluun Yemeniin aleeluuf dirqamtee jirti. Boombarichi tokkoon isaa $4 biliyoona shallagamas jedhu xiinxaltoonni meeshaalee waraanaa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like, share gochuun waliif qoodaam hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.